yoo yaarke fuunee jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtittiitu bakka fayyaa keessan eeguma jirtu jabaattu nageenya keessan balaadha. Galata waaqayyo kun nagaan raafaadhaan isin jedha waaqayyo sana nagaan kenna eebbifamu jecha. Har'a immoo gudiin isin jalaatee hordoftoota kiyyaa har'a ganamaanii ijoolleen mana barumsaa deemti ganamaan qursii isaaniif hojjechuudhaaf dafee hojjechuun qaba maaliif baasiidha warri deemu jira waan ta'eef ijoolleen jechuudha. Utuun kana godhu isa birciqqoo xuratee jiru beeksisni itti dhugame gogee bulee waan ta'eedhaaf isatti bishaan naqee lafa godhe jechuudha. Bishaaniif saamunaa boodarra dhiquudhaaf akka nanaaf mijatuuf jechuudha. Maal ta'e seetan boodarra bishaaniin dheebodhee utuma hojjedhu dheebodhee bishaan dhuguudhaaf barbaadeen birciqqoo isa qulqulluutti naqee yeroon lafa kaayee akkana bira kaadhe minaan sochoosuudhaaf isa ibiddarra jiru sochoosee as deebi'u utuun hin yaadatiin andafee qopheessuudhaaf malee waan tokko yaadataan jiru jechuudha. Isa qulqulluu dhiisee isa saamunaa qabu sana gixxim godhee hunduma isaanaan dhugee yeroon akka kana afaan koo keessatti kanfadhu isa saamunaa qabu sanaan dhugee jechuudha. Olla tuttuqee wanti tokko naaf hin baane jechuudha. Beeku boodarra waan hin godhu isin jedha hordoftoota kiyya. Amma ammaatti waan tokko illee hin nyaanne natti toluu didee. Naa akkasittiin gudii isin jalaa ta'an har'aa waan nama godhu hin beeku. Boodarra na dhukkuba ta'e waan na godhu hin beeku keessi koo na hammaataa jechuudha. Garaan koo jechuudha waan beeku dhugaa waaqa. Maqaa gooftaa Yesuusin jedhee dhuma amanee jedhee rakka waa tokko nan goone. Akkasittiin gudii isin jalaa ta'e har'a ganamaan isin jedha hordoftoota kiyya. Naa tokko fi yaadannu yeroo hojii hojjennu waan taane nama mudata akkasiin isin jalaa ta'e har'a keessi koo natti toluutti hin jiru. Isin warra maatiin bira hojjedhutti callisee hin jira garuu immoo daansaan natti dhagahamaa jiru keessa kootti yookaan nagaan natti dhagahamaa jiru waan hin sodaadheefis natti fakkaachuu danda'a. Naa akkanatti gudii isin jalaa ta'e har'a isin jedha hordoftoota kiyya dhumara waan na godhu bicha immoo hin beeku. Qawwee of bira kaadheetan hin jira isin jedha akkan hin duuneedhaaf jechuudha. Qalladuu kooti malee qawwee isa kan dhugaatii miti ijoolleen ittiin qabattudha. Ittiin ofirraa eeguudhaaf hin sodaadheetan akkas godha. Waaqayyoon nama eega garuu kudeelan eeguutuma isa dhugaa ta'e garuu bal'ii kooti. Inni kunis ijoolleen ittiin taphattu dhugaa waaqaati mooda. Saamunaa har'a dhugeera. Saamunaa akka itti dhuge immoo dogoggoraan irraan fadheeti malee beekaatii miti keessi koo natti toluutti hin jiru hordoftoota kiyya. Waaqayyoon kadhaan isin jedha akkanaan dhukkubne. Sababiin isaayyuu mana namaatti hin beektu yoo nama dhukkube akkatti ciisan hin jiru mana namaati waan ta'eedha. Waaqayyo waan tokko akkanarra hin geenye haa godhu. Naganamaan akkasiin isin jalaa ta'e hordoftoota kiyyaa obboleettiin keessan hawwiin birciqqoo tokko saamunaa jechuudha isiniif gala. Hin beeku waaqayyootu beeka dhuma isaarra waan na godhu garuu har'aaf immoo keessa kootti nagaan nagahamaa jiru waan hin sodaadheefis ta'uu danda'an beeku isin jala hordoftoota kiyya sodaadhee dhuma miidiyaa irratti fayyarra.